baay'achuu sobaatiin kan wal qabatee feesbuukaaf yuutuubii irraa kaatee dhugaan kamaa weessaappii fi imoo qubachuun ishee dhaga'ame. Sababni dhugaan kaatee feesbuukaa fi yuutuubii irraa kama weessaappii fi imoo qubatteef namoonni kufte yoo jedhan cabte jedhu dhukkuba yoo jedhan duuta yoo jedhan kaate jedhu jedhan. Kanaafuu dhugaan feesbuukaa fi yuutuubii irratti tasuman deebi'u jechuun karaa dhuunfaa imoo weessaappii deebiteetu jirti. Mee madaamii waan qabate qabdi turtii gaarii madaamii wajjin. الصدق قامت من يوتيوب ومن فيسبوك وقعدت على الإيمو وعلى الواتساب. الشقاليون إذا يجون من أفريقيا يشتغلون دولة العرب شهر وشهرين يشترون جوال ب2000 ريال بعدين يروحون إجازة إذا درب الرجال بعد شوية تقول مدام ما تعرف تسوق السيارة مدام صدمني. هذا الكذاب الكذابين كثروا 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 كثروا. Akki madaami shariifeen jedhati dubbi kun dhugaadha. Guyyaa irraallee dawla tokko keessa shamarri 672 mana ijaazaatti argamuun isaanii rootatti qabaateetu jira. Kanumaan kan wal qabate qaalayyuu dhiiraatiin shamarran of kiisinkii wal godhu jamaraniitu jira.